Gaaffii si gaafachuu barbaade. Hayyamamaadha? Hayyamamaadha. Nagaafadhu natti tola yoo ati gaaffii nagaaf. Okay, galatoom baay'ee galatoomi. Gaaffii ani si gaafachuu barbaadu hawwii fi fedhii namoonni tokko yoo gaafadhu si yoo dhaga'us tokko jedhee yaadu. Atoomii akkamitti ilaalta? Hawwii fi fedhii tokko moo gargar jettee yaaddaati? Ani gargar jedhee yaada. Fedhii jechuun wanuma amma sa'aatii kanatti battalatti qalbiin kee barbaaddudha. Hawwii jechuun waan gara fuulduraatiitti illee dheeressite otoon achi ga'ee nan hawwaa, otoon akkas ta'ee nan hawwaa, otoon barsiisaa ta'ee nan hawwaa. Hawwii jechuun kun gara viijinaa jechuun mul'ata. Fedhii waan battalaati. Waan yeroo gabaabduutti si qabee yoo waan san fayyadamte gad si dhiisu. Hawwiin ammoo waan yeroo dheeraati fuulduratti achi ilaaltee kan hawwituudha. Anaaf akkasi. Ayyeeshii an fakkeenyaaf bishaan yoo dhugdeeti. Hawwiidha moo fedhii dheena? Fedhii. Right. Galatu. Thank you. Galatu. Biftuu foundation.